Mee har'a immoo dhiiga dhuguu fi fincaan ofii dhuguu fayyaaf akkam kan jedhu ilaalla. Jalqaba dhiiga dhuguurraa kaanu. Dhiiga ofii dhuguun auto-vampirism jedhama. Akkasumas kan beelada adda addaas akkasumas kanneen biraa kanneen dhugan jiru. Yeroo waan nu muru bakki murame ni dhiiga. Yeroo bakki murame kun dhiigummoo namoonni tokko tokko dhiiga sana deebisanii arraabu yookaan ni xuuxu. Kun rakkoo fayyaa hedduu fiduu baatuyyuu bakka dhiiga sanarraa arraabuu yookaan xuuxuun akka dhiigni kiloot hin goone akka dhiigni hin dhaabbanne taasisa. Qaamni keenya sirna mataasaa qaba. Yeroo qaamni bakki ta'e muramee dhiigu akka itti dhiiga dhaabu isaan keessaa tokko kilootii oomishuudha. Yeroo irraa arraabnu kan bakki sun dhiigu irraa xuuxnu immoo kan ittisa waan ta'eef akka bakki sun kontiineeslii dhiigu ta'a jechuudha. Dhiiga ofii dhuguun hir'ina dhiigaa fida. Akkasumas dhiiguma xinnoo tokkollee yoo liqimsine nama akkisiisuu barbaada, nama lollachiisaa, nama akkisiisa akkasumas dhukkubbii garaa fida. Kanaaf gaarii miti jechuudha. Kanaan olitti garuu miidhaa isaa dhiiga ofii dhuguu jechuudha. Beekuun ni ulfaata. Sababni isaas qorannoo gaggeessuu hin danda'amu. Sababni isaas namoonni dhiiga ofii isaanii of muranii of dhiigsanii hedduu dhuganii qorannoof dhiyaatan hin argaman waan ta'eef kana qorachuun ni cima. Kanaan alatti garuu lollachiisuu, haxxisiisuu, dhukkubbii garaa fiduu danda'a dhiiguma xinnoo ishee liqimsuun. Dhiiguma lubbu qabeeyyii biraayyuu loonis haa ta'u hoolaa, re'ee kanneen dhugan bakka lamatti qoodamu. Isaan tokko riil vaampaarizim jedhamu. Isaan kun jireenyuma isaaniif guyyaa guyyaatti jiraachuuf dhiiga barbaadu. Isaan lammaffaa immoo laayif istaayil vaampaarizim jedhamu. Isaan kun baay'ee fedha osoo hin qabaatiin akkuma aadaatti yookaan ni fayyada qoricha wayiidha dhibee wayiif ni fayyada jedhamanii dhugu malee fedhii qabaatanii miti. Kun egaa hawaasa keenya keessatti kan mul'atu laayif istaayil vaampaarizim kan jedhamu kanadha. Isaan kun loon akkas dhiiga isaa yoo dhugde maaloo goote gaariidha dhibee kanarraa fayyite jedhamanii kan dhugan jiru. Sababa adda addaan irra deddeebiin dhiiga isaanii dhuguu eegallaan dhiiga wantoota adda addaas dhuguu eegallaan yeroo dhiiga isaanii argan yookaan yeroo dhuguu jalqaban akka humni isaaniif kennu waan yaadaniif akka fayyaa isaaniif gaarii ta'e waan yaadaniif namoonni akkasii namoonni akka laayif istaayilitti dhiiga dhuguu jalqaban gara booda gara riil vaampaarizimitti jijjiiramu jechuudha. Dhiigni yeroo dhugan sana isaanitti tolaa fayyaaf gaarii akka ta'e yaada sammuu isaanii of amansiisaa dhugumaan gara riil vaampaarizimitti gara guyyaa guyyaatti isa barbaadutti jijjiiramu. Kanaaf guyyaa guyyaan warra akkas godhan boordiin isaanii gara riil vaampaarizimitti jijjiiramaa deema jechuudha. Akka waliigalaatti akka fayyaatti even dhiiga beeladootallee dhuguun gaarii miti. Namoonni tokko tokko hoolaa qadanii mileetili dhiiga sana dhugu. Sababni isaas gaarii kan hin taanes tokko dhibeewwan dhiigaan daddarbaniif saaxilamuudha. Lammaffaan immoo dhiiga sana keessa keessumaa seelii dhiiga diimaa keessa ayireenii hedduu jira. Ayireenii achi keessa jiru immoo absorbi ta'a. Qaama keessa seenee hin kuufama. Kuufamee immoo tiruu miidhaa, buusaa qaamaa miidhaa, onnee miidhaa, xannachoota qaama keenya adda addaa miidhaa. Kun rakkoo fayyaa gara biraa fida jechuudha. Kanaaf dhiiga bineeldotallee dhuguun gaarii miti. Akkasumas seerri biyya tokko tokkollee kan dhorku jira. Haa ta'u malee kan keenya maal akka jedhu ani baay'ee hubannoo hin qabu. Kan lammaffaan waa'ee namoota fincaan ofii dhuguun of yaaluu yookaan self yuuriin teraappii kan jedhamudha. Kun egaa yeroo ammaa sooshaal miidiyaa irratti ni agartu, yuutuubii, tiiktookii irratti fincaan dhugeen dhibee kanarraa fayyee fincaan dhugee akkas naa godhe kan jedhani. Seenaa keessattis namni baay'ee beekamaa tokko waa'ee kanaadhaan kan maqaan isaa beekamu jira. Innis muummicha ministeeraa biyya Hindii tokko ture. Waggaa 20-30 dura muummicha ministeeraa biyya Hindii tokko kan Moraarjii Deessaa jedhamu. Yeroo ta'e walga'ii ogeeyyiin fayyaa waa'ee dhimma TB irratti walga'ii taasisan irratti haasaa banisaa dubbachuuf argametu mee waa'ee self yuuriin teraappiis yaala fincaan ofii dhuguun dhibeewwan akka kaanserii fi kaataraaktii namarraa ittisa. Kana malees ani obboleessi koo dhibee TBdhaan qabamee yeroo rakkataa turetti akka inni fincaan isaa guyyaa guyyaadhaan ofuma isaa fuudhee waraabee dhugu taasisee amma itti fooyya'ee jira jedhee dubbate. Kana malees immoo ofuma isaallee namni kun muummichi ministeera biyya Hindii kun waggoota 6 darbaniif guyyaa guyyaan fincaan burcuqqoo tokko tokko dhugaan ture. Waan hedduu na fayyadde toladha si macaafa qulqulluu irratti illee macaafni fakkeenya 5:15 irraa kuusaa bishaanii kee bishaan kee dhugii boolla bishaanii kee keessaa maddus dhugii kan jedhu sun fincaan keessan jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluus ni eeyyamaa toladha si akkasumas faayidaa hedduu qaba kan waan ta'eef dhugaa jedhee walga'ii akkasii irratti dubbatee yeroo kana namoonni baay'ee dinqisiifatanii baay'ee isaan dhibe jechuudha. Baay'ee konfiiz nama godha waan akkasii jecha hin eegamnedha namoota gurguddoo akkasiirraa. Haa ta'u malee waggaa 6 akka fincaan isaa dhugaa turetti kaasa jechuudha namni kun. Akka fayyaatti garuu fincaan wanta kaleen keenya dhiiga keenya keessaa calaltee baaftu kan qamaaf gaarii hin taane qaba. Kanaaf fincaan kan inni bahu kalee keenyaanii sababa nu miidhuuf sababa nu hin fayyadneef malee
gaarii ta'e miti. Kanneen kun egaa summiidha jechuudha. Wanti fincaan keessa jiru summiidha. Summii qaama keenya keessaa bahu kun immoo waan nu miidhuufdha waan ta'eef kana deebisanii dhuguun gonkumaa hin gorfamu, miidhaa guddaa qaba. Kana gochuun kalee ofii irratti miidhaa guddaa fiduu danda'a. Kanaaf egaa wantoonni kun dhiiga dhuguunis akkasumas fincaan dhuguun miidhaa guddaa qaba. Gaarummaa hin qabu. Galatoomaa, turtii gaarii.